galata. Yaa Waaqa galata. Mana nagaa baatanii dhuftan mana nagaatti deebi'aa. Tajaajila nuuf haa kennu. Tajaajila ofii jalaa nu haa baasu. Tokkummaa keenya haa cimsu. Ija hamaa wal biratti akkasitti kan nu arguu jiru yaa Waaqayyo nurraa fageessi. Nurraa fageessi. Yoo immoo darbee dhufte yaa Waaqayyo humni kan ta'e humna keenya nu kenni tokkummaa keenya nu kenni. Diina keenya kan barbadeessinu nu godhi. Nu godhi. Gadaan qaba. Naddina Bunaas. جدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين قراني تربي كينيتي كحالة دبران سنة دبران دبرسي أبدي كتاب سنرنا وان في يادين يرون في أسيت أكلت ولا الكلمتي لكما ندري كينيا روح الدكتور كينيا أجلسان Satu nayam jadi mampu dia. Screen aja ya, Munde asitti misaayatee haala kana asitti argamsiisu amma keenya galata galchina alhamdulillahi rabbil alamin eegana walgayii keenya walgayii khayrii walgayii nagaya tanagaya ambaa tanagaa addaanqa sabbi nu haa godhu hafuura keenya rabbi nu haa hundeessu bakka dhumne hundatti gartee rabbi waliin nu haa deemu hawaasa keenya afaan tokko rabbi haa godhu hawaasa suutatti waa laalu ka waa xiinxalu ka waa hubatu rabbi nu haa taasisu hawaasa keenya kan jarjarre ka faarsee biran dabarsine karabsee achi fageessine rabbi nu haa godhu nama egeree oromootiif rabbi beekaa nuti hin beeknu dantaa mataa isaa osoo hin ta'in dantaa oromootiif yaadu hunda hafuura isaa rabbi haa urgeessu ka gartee achi keessa waa barbaadatu rabbi nurraa haa qabu gadaan gadaa oromoo haa taatu gadaan gadaa milkiinuu haa taatu akka dabree rabbi nutti hin deebisin faara waan rabbi gartanii ummata karaa qaxxaamurratti wayirra gahu rabbi nu haa taasisu horaa bulaa galatooma ulfaadha. Yoya, yoya. Yai bukan keharan naga. Yai bukan keharan naga. Yai bukan keharan naga. Jowi naga. Bullo naga. Bullo naga. Naga oli naga angkat. Naga oli naga angkat. Wadi naga angkat Cina pora pura di mana? Hai galato wa kakak tergama kesane durang dulce hingga wafsina di inda saat wani jurefi durang dul sammo wanda asce sat ko sina wate daga ujra ya danno daqiqa sokon takka ya danno regam tota hajalu hundesa bakka jurut ol kane sokon takka ya danno mataka bonu visi galato Shaga, long shot. Galatoma, empat ada. Aye, one itu. Now focha. Mare yawa. Wa agechuka hunda, la agechuka hunda. Sagalma garba sagala morana ito gurati waka guracha gara pale lo garata dinda to ko chaman ka da baka ibaya rabbi ho faj ya rabbi du araran bare morana ya to morana parren kada morana parren tu ya rabbi du araran Orang apa itu ya Rabbi orang badan syarat kata syarat orang kota syarat orang kata syarat orang syarat orang tundu sate ya Rabbi tiara to hata kabar tu hingga wasina kala to mau fata gala to apa lagi nan gala to majalani kara itu semua sani
Galatoma. Egaa sagantaan keenya akkuma jedhametti tartiibaan itti fufa. Amma keessummaa gurguddaa qabna. OMN mataa isaatti keessummaa keenya guddaa har'a sagantaa lama gurguddaa qabna. San irratti dabalatee hayyuu keenya obbo Jawaar Muhammad keessatti argamanii akkasuma obbo Yahyaa Bashir keessummoonni hedduun kaa'attee asitti jiranii keessummoota kanaan baga nagayaan nuu dhuftan ana haa dhufu isin simannaa kan nuu jedhan hayyuu keenya Dr. Sufyaan Muhammad baga nagayaan dhuftan jedhan. Hayyee hedduu galatooma akkanatti hirmaattanii ilmaan Oromoo biyya Jarman warraan kana obboleessa keenya kan Oromoo hundi jaallatu kabajamaa Jawaar Mohammad baga nagaan dhuftan. Kabajamoota abboon keenya kabajamoota abbootii keenya kabajamoota keessummaa keenya kabajamoota ilmaan Oromoo biyya Jarman jirtan waan dursee baga nagaan akkasumas obboleessa keenya ilma keenya abdii keenya Jawaar Mohammad baga Rabbiin Oromiyaa Waaqayyoon Oromiyaa xiqqoo Awurooppaa biyya Jarmaniitti wal quunnamsiise. Lieber Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen. Wir begrüßen unsere Referentinnen Nadia Großenbacher. Wo sind Sie? Nadia Großenbacher. Sehe ich nicht. Humanity. Okay. Sonja Panzer. Ich sehe Sonja Panzer. Applaus. Jawaar Mohammad habe ich schon mal Bescheid gesagt. Muhammad Abdush, OMN Direktor, er befindet sich zwischen uns. Bitte schön einmal aufstehen. Muhammad Abdush. Ja, Bashir steht hier neben uns. Ja, bitte schön. Und Yarek Dibaba, wo bist du, Yarek Dibaba? Yarek Dibaba ist da. Ja. Wir begrüßen auch ganz herzlich unseren Freund, besonders meinen Freund Dr. Uwe Schubert. Bitte schön. Warroota adii galata nurraa qaban kan yeroo hundaatti biyya kana keessa Dankeschön. Ja, Dankeschön, das sind alle gesagt. Auf, es gibt ja eine Jawween besondere haasawaa godhaa eegaa akkasii. Herr Günter Schreuder, kann man immer begrüßen, er ist auch sehr bekannt, er hat viele Jahre in dieser Politik beschäftigt. Herzlich willkommen. Hayyee. Akkana si wayyaame jawwee asirraa nama si wayyaame. Jerman, Amanaa Jawaar, OMN Ijaabura Oromooti. Jireen qabeenya keenya yookiin qabeenya qabnan hunda yoggayyuu kalees har'aas fuulduraas akka bira dhaabbatu abdiin keenya guddaadha dargaggeessaan galatoomaan isiniin jaa. Guyyaan har'aa guyyaa gammachuudha. Guyyaan har'aa guyyaa dhaamsa walitti dhaabna. Dhaamsi Jawaariif dabarse. Jawaar keenya
akkuma namni beekutti Oromoon saba guddaa. Oromoon biyya guddoo. Ta'ulli kabajaa Oromoo uuman qooda Oromoo uuman Qeerroo jajjaboo akkanaa fa'a qabdi jirbi. biyya teenya Masyaallah. Kami jawab nama ti. Jawab nama di jawab ti. Warra wahid surah Kaya hayamaa jiru. Maaliif yoo jenne waan gaaffii abbaa biyyummaa qabanneef waan haqa keenyaa fi mirga keenyaa gaafanneef waan eeguu bilisummaa fi dimokiraasii qabnuuf Oromoon ganaa jalqabaa fi dura dhaabbatan hunda irraanee kabajaa isaan tolu qooda Oromoon mirkaneessuu Namichi kun gosa galee irra dhufu. humni feetee dhokuu hin danda'u. Adabni Oromoo cilee bishaan fuutee haa taatu. Mana alaa fi keessa waan nu barbaachisan wanti nu barbaachisu ministirii tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti odaa tokko jalatti instituushinii fuula Oromoo fakkaatu. Tana Oromoon kutaa kudha tokkoo fi diyaaspooraan itti dabalamee keessa jiru Oromiyaa kaawunsil nu barbaachisa. Oromoo biyya Jarmanii hamilee kennaa fi sagantaa akkanaa kana qopheessuu sana. Quwaalii hedduu qaba. Hawaluu Oromoo biyya Jarman Beekumsa hedduu qaba. sagalee kennaa fi sagalee. Gahaa. Oromoo biyya Jarman galatoomaa jedhani. Kuni qabeenya guddaa. Qabeenya qabdu kanaan instituushinii Oromoo kanuu nu hundi Gaaffii sirrii gaafachaa jiran dhaggeeffadha gaaffii. keenya jennee itti boonu akkasumas abdan ba'aan guddoon isaa kennu. Kanaaf waan kana akka nu mirkaneesse kabajaan dachaan isin gaafata. Baga nuu jiraachan dhaamsa booda gabaabatti qophiitan akka milkaa'uutti koreen qindeessituu hundi osoo afaan kana takka lama jee maqaan kaafne isinii ta'uu jettanii halkanii guyyaa hojjettanii naamusaan akkanatti akka boonu akka bareedu jarnoon Oromoon jarman jira waan fakkaatu waan agarsiisanii hedduu dachaan galatooma. Karena boda undang ibu jawar Kenya ya jawar Kenya ibu dan lupa sih asbai aye kalau tu mah akan bergerak kalau tu mah Sufyan kalau tu mah jangan ni hamilah apa Sufyan ya ayu ya kana abdu ka masoo ibri misani ta kasini ebro wani bayani wa megan wani badajiran Dr. Sufyan umri hajala dan kira sahabu lagi ila dia bila kala tofana Ana aasaa sagalee jawaarsin dhageessisa. Hagas isinii waliin. Achi booda garuu hojii qaba. Isin bira baafadha. Amma jawaar taasisa. Amma sagalee sagalee kan dhagahu sagalee wabbo jawar haasaa isaanii qalbii dhagahu ergaa isaan dabarsan qalbee wallee dhaggeeffachuu
Naamusti keenya sagalee keenya gadi qabuudhaan kan barbaachisaadha. Egaa hawaasni keenya hawaasni Jarman naamusaan beekamna. Suutan haasaa isaanii dhageeffanna. Hamilees ta'uu bakkuma keenyu homatti alatti haasaa isaanii dhageeffanna. Obbo Jawaaritti kennee jiru. Akkam ooltan? Akkam ooltan? Warra Jarman akkam jirtan? Warri Baayern ni jirtu? Warri Berliinoo? Ani achi ture isin agarre asi godaantani? Hunda dura Rabbi guddaa waa hedduu keessa nu ceesise galma kanatti ammallee walitti deebinee akka mari'annu kanaan nu ga'eef galanni haa ga'u. Itti aansee obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa qonnaan bulaa daldalaa barataa barsiisaa hunda isaanii waggoota 50 dabre kana keessatti sabni keenya dukkana keessaa bahee ummanni keenya cunqursaa jalaa wayyaa'ee if ta'ee wal ta'ee biyya ofitti miti addunyaa irratti illee sadarkaa kanaan akka mul'atu Jawween onni isaa ka duraan isaa jira. qaalii san Akka isaa ka duritti. osoo naatoo hin godhatin of wareeganii aarsaa kabalanii asiin nu ga'anii wareegama isaaniitiif bakka jiranitti jannataan haa galan hin jedhu. As sababa lamaaf hin dhufu. Kana geessanimi? Kana geessanimi? Yoo na dhageessan waan lamaaf hin dhufu. Tokkoffaa isin galateeffachuuf. Lammaffaa kallattii kana fuuldura wal qabsiisuuf. Tokko galateeffachuuf. Hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Wanni isin nama barsiiftu keessaa tokko mi'aa namaati. Mi'aa beektanii. Ilmi namaa namatti mi'aayu. Ji'a sadii yeroo kophaa turretti sagaleen namaa namatti mi'aaya. Sagaleen Baqqalaa Garbaa na cinatti hidhame natti mi'aa natti har'aan ture jechuudha. Tokko kana. Wacakaa isan kan immoo akkasitti sagalee ol kaafatanii akka looyitanii boorriftan kan immoo abduullee hin dhagayaa ture jechuudha. Mi'aan namaa san qofa miti. Sabni keenya, ummanni keenya, ummanni akka humna keenyaa fi beekumsa keenyaatitti ni tajaajilla. Qabsoo isaatiif waa buufna jennee carraa'ine sun yeroo nuti karaa irraa maayifamnetti tokkummaa isaa cimsee xurree abboota keenyaaf obboleeyyan keenya karaa irratti cimee itti fufuu isaa yeroo dhageenye hedduu abdii nutti hore. Waan tokkoon isinitti hima. Qabamee guyyaa sadaffaa mana sakatta'uuf mana nageessa. Hoggaan dhabu akka carraa OMN bana jedhu. Isinin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii. Abdii bal'ina fakkaata. Abdii bal'ina fakkaata. Firii doon Mahammed firii Baqqalaa Garbaa jira. Komaandar keenya bira dhaabatu sa'oo yeesse maanji. Liqa qabu yaalan liqa keenya hin jeera. Kanaaf imalli nuti gara biyya alaatti amma goone hunda dura akka osoo kanarra ammaqiin osoo faca'in nuufi uummata keessan biyya jiruuf sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattaniif maatii keenya bira waan dhaabbattaniif maatii wareegamtootaa bira waan dhaabbattaniif waan qabdaniif kan madaa'e waan wallaantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudhaan.
gaariin jaa uummanni fi biyyi Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaban. Erguma gaafa qabsoon teenya eegalte irraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessa biyya Jarmanii kana arfaasin as keessa jiru kan fakkaate ragaa ba'uu dandeessa. Har'allee taanaan biyyoota naannoo sanitti konistiraaktiiv rool taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaatamaan biyya kaanirraa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko naa galateeffadhaa galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jiran keessa kan wargaanu Dr. Shubert silaa isin beekanii Dr. Shubert galatoomin jedhanii manguddoon Gunter Schroeder jedhamu kun immoo kan isin keessa jiru osoo abbaan kiyya galatti irraa kaasee biyya teenya qorataa jira jechuudha. Waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu dhagoodhaa har'allee isin keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa ka hoggaa dubbatu hoggaa socho'uus alla maganyachaa osoo deemu. Abdii ka jarjara isaa irraa jechi isaa gurraa fi kana kana nama seentiin beeyin. Fatiyaa jiru teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaan wiidhan hoggaa tarkaanfiin Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromoo diigaa ture. Hawaasni Jarmanii garuu hadduu caalaa cimee osoo bitamin osoo butitin osoo faca'in tokko ta'ee dhumaa santuu daran caalee waan argameef hogganoota keessanii isinillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii boonee osoo eenyu har'a dhufe har'a qaawwan ga'eetu faarii eebba yaayyaa Bashir taasisan. Qabsaa agamees bosona Oromiyaa irraa kaanisee gammoojjii siyaa qaxxaamuree Asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee ammallee halkanii guyyaa osoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifame ammallee digrii barree kan tokko siyaa dabaluu har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuun lammaffaa haala amma jiru xiinxallinee waliin mari'anne waan gara fuuldura ammoo walii akeekuuf amma gaa sagalee kamiin akka dubbadhu feetan sagalee dur jajjabtuu saboota deeggaddaa laaftuu sa wayi tawoy laaftuu waan inni isinii wadha nama manguddoo qeerroo miti gartanii beerri akka manguddootti isinii haasaya Oromoo jirtanii mi waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin dhufuu qaba. Nutiidhaa turre rakkoo sadadoo keessa dabartan waan keessa turre irra caalaatti isin beeka. Waan erganii dhaaba'ee hubadhe dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyya alaa hunda wajjin maradhee haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan argeen qabxii takka takka eegan kaasee booda furmaanni hoo maali? Garamitti hoo kadeemu taate rakkoo tatama biyyuun keessa jiru keessaa baana ka jedhu irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu hin yaadu. Yeroo ammatti diidii keenya uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti darbii keessa jirre keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa guryeerraa ajjeefama waan hedduu isin gaddisiisu irratti hima. Ajjeechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'e dhiyoo kana nama shawaan isaarraa dhufe tokko manguddoo tokko mana bira dhufanii namni duurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaate kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kan wal gaafatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e hoggaa argame eenyu namni kun jedhee ka gaafatu hin jiru maaliif du'e jedhee ka gaafatu hin jiru eenyutu
ajjeese jaaniin illee gaafatan. Ummatuma keenya bar desensitized ta'e. Hayyuu Suusan Moontaag jedhamu tokko waa'ee kana barreessee turte. Ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayituu lakkaa'uu dhiisa desensitized ta'a. Kanarraa akka ka'e magnitude of the killing. Kanarraa kan ka'e namni keenya desensitized ta'ee haajaa sadarkaa irra kaa'an irra keenya jiru. This is horrible. Tokko kan. Lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidha keessumaa. Warra wajjin dhagee keessaa muubii nama haboobalee hundiidhaa jiru. Ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa ta'e. Namni saba tokko malee hidhamee hin gaafatamu, abukaadoon hin argu, maatiin irraa akka dhaqee argu hin ayyamanii. Haabees korba soonni jedhamu hin jiru, eeggadda akka jedhetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantaanaamoo ni beektanii bakka margi namaa hin jirre Oromiyaan Guantaanaamoo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan fide maali? Wal waraanti. Oromiyaa keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishaangulitti, Gaambeellatti, Kibba Oromiyaatti, tarii naannoo Somaaliyaatti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni kufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotataa jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa hoggaa buri. Takkaan qotanne kan qotate immoo hin calleessu. Kun hanqina midhaan nyaataa keessattuu lola Yuukireen fi Raashiyaa kana walitti fidde hanqina midhaan nyaataa hamaa uumuudhaan jireenya akka malee akka qaala'u godhee jira jechuudha. Kabiraa saba wal waraansaati. Daldala akka malee qabbanaa jiru. Daldala nageenya irraa kaasee oliin fidee hooka jiru taate. Dambidoon irraa kaasee magaalaan geeffadee hooka jiru taate. Kamisee irraa kaasee nan geeffadee hooka jiru taate. Matammaa irraa kaasee nan geeffadee hooka jiru taate. Adoo irraa kaasee nan geeffadee hooka jiru taate. Sadarkaa nagaa isaatiin hin deemne kanarratti ni saamama. Ni ajjeefama qabeenyi isaa jalaa gubatama. Sababa kanaan sochiin daldalaa bifa hedduu nama rifachiisuu gadi bu'ee jiru. Wallagga yoo fudhattan taate daldalaan wallaggatti waan hafe natti fakkaata. Saamamee biyyarraa ari'amee irra jireessi isaa biyyi finneetti baqatee rakkoo keessa jira jechuudha. Trade volume akka malee gadi irratee deemee jiru. San qofaa miti. Lola jechuun wal waraansa jechuun maallaqa ibiddatti naquu jechuudha. Baroota dabran kana keessatti taankiin gubachaa oole sun, xayyaarri gubachaa ture sun, rasaasni dhugaafamaa ture sun maallaqa silaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo bituu qabu. Maallaqa silaa barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu. Daree bal'isuufii qabu. Maallaqa silaa fayyaa babal'isuu qabu. Kan daandii tolchuu qabutu waraana irratti bahaa ture. Lola kanaan qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa daandiin barbadaa'ee jira. Hospitaalonni daakamanii jiran. Manneen barnootaa cuufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma parsantii 30 ta'an keessattuu naannoo lolli jiru kana keessatti mana barnootaa keessaa hafanii jiru. Waan kana sirriitti fudhachuun barbaachisaadha. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan harka 20 amma 25 qabu midhaan yookiin facaafannee yookiin immoo kan facaafatee nama. Gama gujiin gama wallaggaatti har'a namni mula isaa guurratee gurguratu hedduu haguura jechuudha. Kanaaf qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa akka malee macheetu. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lola adda addaatiin kaaba biyyattii dubeessa biyyattii kibba biyyattii bakka adda addaatti walamu 5 million people buqqee jira jechuudha. Namni miliyoona 5 addunyaa irratti tokkoffaa baane
Kuma lama diidan tokkotti tokkoffaa baane. Akkuma daraartuu tulluu sanitti waan gaarii osoo hin ta'in nama buqqaasuun lafarraa wal buqqaasuun qeerraa wal mancaasuudhaan tokkoffaa baate jiru. Namni buqqeessu gargaarsa barbaada. Namni miliyoona 5 buqqee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 barachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 qotachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 daldalachuu ni ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 biyya hiyyeettii sanirratti hiyyummaa miliyoona 5 dabalee jechuudha. Sababa lola kanaatiin investimentii silaa biyya alaatiin nuti biyya hiyyeetti. Investimentii silaa biyya alaatiin irraa dhufuu mali. Kan silaa dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kan dhufu ni dhaabbate kan jirus deebisaa jira. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaatiif sababa namni keenya dhumeen sababa biyyi namaa dhiitameen warri biyya san gargaarsa liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundiin nu ergaa dura dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaasu jechuun sababa lolaatiin jalaa yaasu kan gubbaan moomaa ittiin hin na'in kan guyyarraa hir'ataa deemtee gadi butee jirti jechuudha. Waan tokko isinitti hima gaafa nani ba'e birriin black market gabaa keessatti 61 dhufu birrii 61 doolarii tokko 61 dhufu har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birrii meeqa dabale birrii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan kan taate gatiin isaa amma kan bitu beeku dhibba afurii gadi irra jira. Kiraan manaa sanii dhaqee midhaan sanii dhaqee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaan beeku. Maali waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen gubaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suphuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isiniimu. National security irratti dhiibbaa fidee jiru. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black market jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin buleet gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee biyyaadha. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti waggaa ceenu sababa ca'umsi kun ca'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa hadiida irraa bahuu isaatiin wal fixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaan uumamee jiru. Hayyuun biyyattii hoogganti biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti qabuun wal balleessuuf deemuun biyyaaf uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee uummaasummaa jira. Keessatti jiraatan akka durii miti. Finfinneen magaalaa ta'uu baate fakkaata. Wal shakkiin keessattuu summiin gara miidiyaatiin baroota dabre kana keessa godhama. Namoonni silaa gurguddaa jennu beekumsa qabnu jennu miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa xuruugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hamaa facaasaa turanii namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbiinsa hamaa keessatti turee jira. Rakkoo diinagdee irraa rakkoo hawaasummaaf siyaasaa kana waggaa daballu gaaga'ama hamaa nurratti uumee jira jechuudha.
Biyyi tun yeroo nuti itti bincillu yeroo san duras Anchor State jedhamtee beekamtu. Naannoo sanitti rakkoo keessoo cunqursaan fedhe hoggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo saniitiin wabii taate ture. Har'a garuu madda sodaa nageenya taatee mul'atti jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afrafaarra turte jechuudha. Afran keessaa turte. Har'a biyya dippiloomaatiikali isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkootti ilaala. Biyya addunyaan har'a bobbolu machaatee eeyitu taatee jirra jechuudha. Kan hoggaan jawaabaa waan fagoo kanatti ilaalina. Waa'ee uummata keenyaati jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa seenee jiru. Ka'umsi madda kanaa maali? Maddi gaagama kanaa hunda maali yoo jenne dhugaa walitti ta'e. Ce'umsi sun kararra mamoo. Sirna abbaa irree EPRDF booda sirna abbaa irree haaraa uumuudhaaf hawwuun. Muftii mufannaa wal shakkii gadoon turte mariidhaan fayyisanii karaarra deemurra olaantummaa ilaalcha tokko olaantummaa garee tokko biyya irratti fe'uudhaaf hawwuun waltifachuun wal waraansa kanatti geessee jira. Yaaliin sirna federaalizimii biyyattii sirna saboonni haatikaa du'aa guddatu ofiin of bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan san diiguudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo hin ta'in saboota gara tokkummaaf jaalalatti osoo hin ta'in akka adda fagaatanii fi dabrees wal waraana godhee jira jechuudha. Wanti silaa malee wanti silaa hawwaa ture 2018tti Itoophiyaa durii deemne osoo hin ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haaree kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsitii ummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchee sabaaf sablammoonni biyya sanii qe'ee irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka kumaata isaaniitti aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii silaa wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuun biyyattii hooggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawwaa turretti sirna kaleessa uummanni keenya itti fidila ofirraa buqqise deebinee dhugeessine jechuun yaaliin godhame sirna dubbisanillee finne sirna haaraallee akka hunda gufuu guddaa nuti ta'e jechuudha. Kun gara mootummaa qofa miti. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hooggansi biyya sanii kan saba keenyas dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa 2018 uumame san ilaameedhaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan wal kabajuudhaan rakkoo wal gidduu qabu gadi baafnee uummata keenyatti facaasuu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hooggansa irraa kaasee hamma gadi wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenu turre jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti odeeffata gammachuu isinii himuu danda'u. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa dhumaatii hedduu keessa buufamee jira jechuudha. Haala nama sodaachisu haala halkan hirriba rafuu nama dhowwu hamaa keessa gallee jirra akka uummataa. Abdiin xiqqoo mul'attu ni jirti immoo. Abdiin xiqqoo mul'attu maal isiin? Yeroo nuti mana hidhaa turretti televiziyoona mootummaa ture manni hidhaa televiziyoona qaba.
Wanni halkanii guyyaa halkan ogaa inni dhibee kaakee dhabee ogaa badda wanni agarru fila ta'u qura ta'u dabsi ta'u camsi ta'u kan bayyadu. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii jirtu hunda dubbiin osoo hin taane boombiidhaan muruudhaaf yaalii godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti. Warra televiziyoonaa fi reediyoo qabu akka malee suukanneessaa ture. Yoota shanan dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin furamne dabsisa'u camcifa'u bakka takkaan akka namaan hin geenye qabatamaan waan mul'ateef gama mootummaatiinis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nagaan nu baasa jedhu qonna irrallee dhufuu baatu bakka irraa dhufellee dhufu dibbee waraanaa gadi hir'atu abdii namaa oolu. Gama kaaba biyyattiiti lolli hamaan akka gabaabaa tokko wajaanitti kun nam kuma 500 hafa miliyan ilma namaati bakka geessinu. For no reason waan senseless ta'e waan namoonni kudhanii gad mari'atanis laaffumuu danda'ani. Waan hooggansi biltiginaa namni shanii hooggansitti shan taa'ee osoo waliin mari'ate furuu danda'u. Namni miliyoonni 500 ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo illee taatu lolli dhaabbate ummanni Tigraay ummanni kaaba Amaaraa ummanni Affaar kabeelaan mataa jiru sun gargaarsi ga'uu fi eegaluun sun abdii mul'ate. Haa taatu garuu abdii kun guutuu miti. Yeroo kaaba biyyattiititti ummatatti abdiin horamee gargaarsi gahaa jiru kanatti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiddu galeessaatti Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoon tokko ol qe'ee irraa buqqa'ee guyyaa guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaan qe'ee irraa buqqa'aa qonnaan bulaan lafasaa qotatuu hanqatee keessa irra jiru. Kanaaf haala wal makaa keessa jiru. Gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansi kun dhaabbachuun biyyattiin turree nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'etti hubatamee bara darbe yeroo ilaallattan biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay kilabii Arsenaaliif Maanchister ta'anitti gamaa gamaa dhaabatanii harka dhayaa jiru. Ein kleines Kind aufpassen. Enggak, Afrika Timur. Ich kann nicht. Dann darf ich Aku kubah itu kan, aku kubah lama, aku lima kubah lama. ein Schwein dabei. Itu tuh lisan, wanya ada tuh. Bion, amolen halion, sila, ara buzu kaban, naga buzu kaban. Yero to korra de ni harka daya tuh. Misalnya kikenna tuh, drone kikenna tuh. Bidana tuh, drone itu baru ya. Tangki itu baru ya. Gaji dengeran umat agama kita tuh. Amma hamni suntuko gadasya kita. Bion itu wal waras itu gantai sama nano tadi ni kami jadi ya kan ni umade kan gara mundura terkam baju akan tahu orang macam sagale yani bihi gara negara itu kabajam jabatan mahu gara kau ergani dah apa ya dubaju manus diplomato tak hetu ni wanni abdinat jore biyon dollar kekas tadi biyon ni favor najiran yero ammadit biya kenya kesa arari nagenya kabu dekar segen ulang wang ko payan baka rakon utinte nugatisinte madam hukumsite balli mali ona jettan ya kala manakam hukuma tokko pala barbaadda dura sababa hukuma natti bidesan amane laale fudhachuu natti barbaachisa. Wanti irraa kaa'amuu qabu ilmaan Oromoo. Biyya keenya keessatti, biyyoonni alaa keessatti, biyyoonni Awurooppaa keessatti, biyyoonni Ameerikaa keessatti, biyyoonni Awurooppaa keessatti, biyyoonni Ameerikaa keessatti, biyyoonni Awurooppaa keessatti, biyyoonni Ameerikaa 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 keessatti, biy
wanti irraa ka'amuu qabu akka Oromoottis akka sabaaf sablammii biyya sanittis turreen waggoota afran dabre irra deemaa turre tan dogoggoraa akka taate baaburichi hajiiza irraa bahee qilee keessa deemaa akka ture amananii fudhachuu irraa tokko kana. Karaa kaleessa irra deemamaa ture biyyi fi uummanni keenya balaa hamaa kammaa reefu isin tarreesse kanaa ol hammaate keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsu hawwii fedhanillee kan qabaatan taate yaada fedhanillee kan qabaatan taate akkaataa waggoota lamaan waggoota sadan afran kana itti deemnaan ji'oonni afran waggaan as deemu akka irraa hammaatu ila waxabajjiin 2020 barri nuti hidhamne hamatu waxabajjiin 2021 hundarra hamaa ture yeroo namni ilmi namaa akka baalatti harca'aa ture waxabajjiin 22 xiqqoo irra fooyyee qaba saffisaan lola kana dhaabne diinagdee gumbiin isin jalaa dhoote kana ooyibuu danda'uu baannan diinagdee gumbiin isin gubbaawamaa itti naqamaa hin jirre tana waa itti faranji namni itti hin cimmiftu godhuu baannan lola itti humnaan caamsaa 2023 nuu asirratti dhabuu dandeenya akkanatti mareetu dhabuu dandeenya. This is a very serious. Kanaf, we must acknowledge the dangerous path, the dangerous situation we are in. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hoggansarraa kaasee hanga dargaggeessa daandii irra jirutti karaan irra jiru, haalli irra jiru hamaa akka ta'e. Keessattuu gama mootummaati. Mul'ataaf hawwii fedhanis yoo qabaatan taate biyya san keessatti Itoophiyaa irraa dhufe san keessatti Oromiyaa irraa dhufe san keessatti amma bada lolaan qawween humnaan sirnaan baay'ee ijaaruun hin danda'amu. Olaantummaa yaada tokkotti fiduun hin danda'amu. Garee jaalatan ofitti qabanii garee jibban barbadeessuun hin danda'amu. Ila madamsas bakkeen yoo dhufachuu wajjin garagaru. Biyya kanaaf saba kanaaf uummata kana baraarraa jedhanii yoo amanan taate poolitikaan damassasuu poolitikaan qaraarrabuus bu'aa akka buufne beekanii irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Kanarratti olii galu. Karaan irra deemamaa ture dongoraa jennee oolota. Biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtuu fi hammaachaa akka deemu. Guyyarraa guyyaatti haalli dinagdee siyaasaa biyyattii hammaataa akka deemu yoo kan hubannu taate. Falli jiru maali? Falli jiru nagaya haqa just peace fiduudha. Maaliif nagaya biratti haqa just peace maaliif jedhu? Nagayni gosa lamaa jiraachuu danda'a. Nagayni tokko abbaan irree tokko olaantummaa qawweedha. Caasaalee biyyattii to'achuudhaan alaaf keessaan gargaarsifama buluudhaan namni tokko akka irratti binchin akka Kooriyaa kaabaa kanatti cal godhee bituu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaya humnaa ka gubbaan isaa nagaya keessi immoo roqaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru kan keessi isaa ibiddi dambaa jiru. Ka gaafa tokko dhoo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zabana EPRDF, zabana EADF, zabana wayyaanee san negative peace ture biyya keenya keessa. Deemee dhoo'ee rakkoo amma irra jiru kanarraa ni argina. Nagaya haqaa jechuun maali? Just peace jechuun maali? Nagaya dhugaan keessa jiru. Nagaya humnaan eegsisan osoo hin ta'in seeraan eegamu. Nagaa seerri gubbaa itti gadi fe'amu osoo hin taane seerri mariif walii galtee sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya sanii keessatti godhamu irraa dhufu. Nagaa haqa just peace jechuun
nagaya humnaan osoo hin ta'in dhugaadhaan irreen osoo hin ta'in malaan wal cunqursuun wal ajjeesuun wal kaasuun osoo hin ta'in wal hubachuudhaan wal danda'uudhaan nagaya dhufu. Just peace. Nagaya haqaa fiduudhaan maal barbaachisa? Akkuma reefu isin jee waan reefu isin tarreessa. Nagaya haqaa fiduudhaan dura lola kan fide wal dhibdee namoota lamaa akkas akka hin taane yookiin immoo yaadni tokko gombara wanti sun osoo hin ta'in structural violence akka ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sirna abbaa irree ta'uudhaaf qaban hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii afaan isaanii dantaa diinagdee isaanii dhagaa irratti fe'uudhaaf godhan kan ammoo humna mootummaatti fayyadamanii warra ukkaamsuudhaaf yaalii godhamu haqa jallisee lolatti akka nu geesse amanu. Kana itti amanne booda nagaya haqa qabu. Nagaya tokko humnaan gadi cabsu osoo hin ta'in. Nagaya tokko hidhatee fuula hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo hin ta'in. Nagaya namu wal mariidhaan seera irratti walii galeen abboomamee hoogganamee ittiin deemu fituun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbattu akka jawaalittis akka kaafaatti we are talking about just peace. Nagaya sirni abbaa irree afaan nama dhugaame miila nama sakaale hidhatti nama guuree qawwee manatti nama qabee osoo hin ta'in nagaya dhugaan sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame dantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e hubatamuun barbaachisaadha. Nagaya dhugaa yookiin immoo nagaya haqaa fiduudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jeetti ammallee gaheen guddaan akka mootummaa jiru. The ball is in the court of the government. Mootummaan karaan waggoota lamaan sadan afran darban kun ittiin deeme biyyattii gaagabara buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuu irrattis qooda arbaa fudhatee biyyattii wal waraansa keessaa baasuudha. Murannoo onna irraa dhufu qabaachuun murannoo onna irraa dhufte qabaachuun murannoo san immoo jechaa fi gochaanis in words in deeds jechaa fi gochaanis qabatamaan deeggartoota isaaniittis mormitoota isaaniittis warra isaa waraanus ummata biyya keenyaatiif ummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal turee tarreessuun turan waan hunda kan tursu nagaya jechuudha. Gara mariitti seenuudhaaf murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kanatti aansuudhaan isa harka dhahina biitti bakka harkatti dhaan hin jirtu biitti bakka wal dhaggeeffata jirtu. Jiruu kiyyatti akkan amma akka yeroo kanatti akka yaadee jiru. Akka amma kanatti saba keenya sablammoota biyya saniitiif ummatoota biyya saniitiif I have never been as scared as today. Waaniin argurraa waaniin dhaga'urraa waan biyyoota akka Siiriyaa akka Liibiyaa akka Yaman keessatti ummatoota mudaterraa ta'udha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoosisan yeroo itti wal faarsanis yeroo itti wal arrabsanis yeroo itti wal dhaggeeffatan yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru. Kanaaf uummatarraa hoo mootummaarraa reefu lama qaayatee jira tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu afaaniin qofa osoo ta'in gochaan kana keessaa hidhamtoota gallakkisu hidhattoota isaan mormanii wajjin nagayaan fudhachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessu akkuma kaaba biyyattiitti godhan Oromiyaa Benishaangul Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda poortaadhaan osoo hin taane humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddiseeratti quranna jedhee ergaa dabarsuu irraa eegamu. Uummatarraa hoo isinirraa hoo Oromoo
madaa baay'ee akka qabdan qabdi. Gadoo baay'ee qaba. Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jiruudhaan gadoon teenya gatti keenya dachaa ta'u. Kanaaf hamma danda'ame gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudha. Humnoonni wal falmaa jiran, humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti, gama diriirii takka negosheetinitti akka dhufan deeggaru tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroon ummatoota keenya keessa jiru, hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru, bokokee dhiitee oowwee dhoofne rakkoo ittiin dabalina. Hamma danda'ametti akka dura akka hin taane beekuudhaan gochaa biyya sabaaf sablammoota daran walitti addeessan, garaa madeessan irraa of eegu. Keessattuu warra sooshaal miidiyaa keessa jirtan hamma danda'ametti wantoota jibba hammeessa irraa of eegu. Uummata keenya jidduuttis ta'e ummatoota hariiroo ummatoota biraa wajjin qabu irratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Warri mootummaa immoo warri mootummoota biyya alaa immoo hedduu isaanii argeera ammallee biyyoota hedduu keessatti argaa jiru. Wanni itti dhaamaa jiru rabbi jaatu warri biyya keessa tololaa jiru Arsenaaliin Maanchistarii miti. Gamaa gamana dhaabatanii tiiboozoon hun ta'inaadha namni jechaa jiru. We are not soccer teams. We are not football teams. Bitaa mirga ta'anii wanti harka fuudhanii hin jiru. Bitaa mirga ta'anii wanni ibidda harka gareelee adda addaa kaa'uudha. Gamaa gamanaa dhiibbaa godhanii nagayni haqaa akka hubachuudhaan uummanni keenya balaa hamaa amma jiru kana keessaa akka baraaran gochuudhaan nu gargaaru. Keessattuu gama mootummaatiin dhiibbaa barbaachisaa gochuun gama nagaan akka dhufu gochuudhaan hedduu barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee mootummaa fi humnoonni jiran gama nagayaatti yookaan wantaati rakkoolee waliigalaa keessaa ba'uudhaaf dhimmi marii biyyoolessaa jedhamaa jira. Marii biyyoolessaa akka jannatti kaafnee socho'aa ture. Yeroo nuti itti wayiwaachaa ture. Yeroo nuti jilbiiffannee kadhachaa ture. Namni dhagaa ture. Aangoo qabannee irraa mamoota eenyu baasaa ture. Waa bita kadii ni qaban. Tokko ni bitna. Waa lama daba kun jechaa ture ilmi namaa. Tokko maallaqaan bitatta. Tokko kabalaan jilbiiffachiifta kun jechaa ture. Bittaanis hin dalagne, kabalaanis kabalaa biraa uumte malee bu'aan uumne. Kanaaf gara miirii biyyoolessaa yoo kan deemu taane haal dureen tokkoffaan kabajamtoota kiyya inni irratti akka daawwatan akka referaalaa isin walaabaa jira chaarjii dhaamaa jira garuu waaqa dhaamu chaarjii shan agarsiisaa jira akka guyyaa irraa isin waraabaa jira nuuf qochaa dhiifama naa godha osoo dhaamee innillee dabarsaa jira miidiyaaleen garagaraa dabarsaa jira achirraa hordofuu dandeettan. Sadaffaa warri waliin mari'atu jaarsummaa yeroo yaamatan jaarsa gama lamurraa waan lakkaa'atanii gara hundarraa lakkaa'atanii